Do dubartoota teegee dhiisi suma yaadeeffadhu. Ani namni kun akkamitti yaada bismillahirrahmanirrahim ani kan jedhu akkamitti namni sidatti daarii jechuun salphaatti fakkaate isitti salphaadha jechuun macawwata. Sira Jarmanii jechuudha. Jarmaniitti ka dhiirri Jarmanii jechuun fuudheetuma biraa kuuta. Isiin akkamitti dubartoota tana gadi dhiisi suma yaadeeffa. Suma yaadeennu. Ora bismillah. يا ربك يا جتن جنة استغفر الله العظيم أكملت دبرتو تانو سين ألا أرومو تاتي إيجا أرومو تاتي إنو راباتي دبرتي تكهيد إسي كغندر تايف دبرتو تلامان قرير إيماني ممال يتري جيريني كيا سمية تودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو أكمل لكي سني جرتاني أنا سجرا الحمد لله كلا تربي بوم جتشا ولي تديبين جران كرانا ديبين Aku beekamu akkuma argaa jirtan akkuma samuun itti jirtan akkuma samuun itti argaa jirtan maal jettee obolti saido Jarman irraa dhuftee Sumayyaa Hawi fi imani gadii dhiisi Sumayyaa si deebifna sargisi goona amma video gadhiistee jirti Sumayyaa irratti mina itti waa'ee miliyeena mina akkasitti beekani ani guutuun dhageeffanne akkasisin jechuu barbaada. Sila namni kun akkamitti yaada samoo akkamii yaada bitaamoo mirgaa yaada aymiroon isaa kun akkami utoo ana taate homaa jechuun isitti dhagame isiin dubartiidha isiin mallaqa qabdi isii abbaa fedhe isii fuudha haftaamidha Jarman irraa dhufte Jarman keessatti dhiirri asitti dhalaa takka fudhame warreen Jarman keessa jirte yoo akka tasaan hordoftan taate yoon sobataate dhiirri Jarmanii yoo asitti har'a fuudhe asitti irraa argatee geesset gara Faransaay kuta gara UK kuta kun akkasii miti ka aadeetiya ati intala oromoo takka taate akkamiti dubartii oromoo takka sanuu nama safuu beeytu nama kabaja beeytu nama akhlaaqa qabdu nama waan hunda beeytu akkamiti machaawwata jeetiin bar kun tidaarin ta'ani kuni bultiifsiin ta'ani jara lamaan kun bultiifsiin ta'ani ati isii dura gootamu isii duuba goote isiin inni jedheeni isiin ammallee hangafuma miteere bakka kamittu hangafa erga taate Sumayyaan hangafuma garuu kana garrame akkamiti akkas gooti isiin akkamiti gochuu miti jecha samaa jetti ana kana arsa gochuu miti jechuma san sila jechuun qabdu jechuma makas jedhamu san jechuma amma Sumayyaa imani fi isin gadhiisa teeni bar isin gadhiisa isin jireenya saidoo keessaa baya yoo saabummaan si rakkifte jechuudha laal dhuguma Sumayyaa yoo dhuguma isii jaalate jechuudha makaan deekkere moomaanni makaan isii dhuguma yoo Sumayyaan si jaalatte ilmaan kana fidee saidoo agarsiifti sababa keetiin si hagalu dhuguma si jaalatti dhuguma saahiba dhuguma waa hedduu waliin qabdani isini galee kana hunda yoo goote dhuguma Sumayyaan si jaalatti yookaan immoo tuyyu kasaara keetti wallah kasaari Sumayyaa jechuun milaacidha Sumayyaa wanni nama hunda dhiiftee isii maaliif saabomti isaa dhiirsaa dhiiftee obboleettiidhaan maaliif saabomti mallaqa qabdi kaa'ettis manii jedhan sani birri waan qabduuf Sumayyaa garitti qabdi obboleettii saidoo garitti qabdi Sumayyaan qaruutedha isini gade kanaafuyyuu kanaaf jechuudha mee gizema haasa'amu gizema waa laallantanuu namni niitii sanuu dubartii takkaa niitii matamu dubartii niitiin obboleessaa gadhiisee yoo namaan jettu namattiin ulfaatu mee rabbi keessanii jedhala wallahi jechuudha intalli jechuudha baay'ee badduudha Sumayyaa haasa waliin qabaatanis garuu akkas gochuun qabdu akkamitti namni akkana dalaga mi isinitti maal fakkaata gaafa akkatti teettaan ilaalta gadhiisi bakka saidoo nama Sumayyaa jedhee dubartii lama gadhiisa barsirna jira aadaa jira safu jira hirrabba ani jarri isii malee dubartii miti Sumayyaan faa homaa Hawiin faa homaan beekan imaani somaan beeytu utoo nama biyya arabaa jiraatu ta'e utoo nama biyya keessa jiraatu ta'e utoo nama rakkina argu ta'e utoo akkaataa yaani tartiiba hundaa beeytu ta'e waan kana hundaa yoon beeytu ati hangafa akka hangafaatiiti jettiin sila akka seeratitti ati hangafatti naaf hangafatti Sumayyaan siif hangafa jara walitti araarsite sirna walitti deebisuu qabdi garuu immoo utuma jala walitti araarsin jara gadhiisisuma eenyu jaalte barmootummaan kursirraa hin bu'aa isii dhiisiti
isin erga saidoo jaalatte maa gadhiifte dura gaafinni kadhatu maa dhiifte gaafinni yamanitti itti sokku gaafin addunyaa kana waydaru eessa jirti amma immoo kan achi godhate kursirra teetti qaanaftu isin dabbaru hooy gudee rabbii barna jibbisiise haalummaan isaaniitu amma araara busuu heddii amma sumayyaan akkas gochuu heddii dikiremo eno ne boleti saido sanje choma ga isin be wona bo garuu odo sirnaa fi akkaataan ijoolleen lamaan jechuudha ijoolleen lama du'anii badan malee saido gadhiisuun qaban tun silaa oman beeytu imaanee qarooteni hawwiin oman beeytu imaaneen garuu qarooteedha imaaneen duutee argamti malee saido gadhiisuun qabdu abadan inni leejar akkam sumayyaa jedhesu isi addunyaa kana weerarte moo gadhiisa isin obboleessi isi odoo barbaade ishin jaalatti miti obboleessi kana saidoon jaalatti miti ilmaan isaa tana maa agarsiiftee deebisuu diddeessila sumayyaan isi kabajje isi jecha achi xaartee dhuftee miti erga sumayyaa jecha biyya sanii xaartee dhufte saidoo sumayyaa dhuftee miti sela ijoollee tana ishee agarsiiftetti seeran irraa fuudhe seeran itti deebisa haa argitu biyya sana irraa fidi jechuu qabdi malee dubartoota lamaan kan dhiisi sanillee barsuma yana kama isintu gootisin fakkata otoo barbaade yoo odoon gadhiise iyyuu fakkeenyaaf jechuudha qilleensa irratti isa gatte bira deemti dhirsoma isan konkuma hin barbaaddu isin gade kana fakkaataa hordoftoota kabajamtoota kiyya wantoonni dubartoonni yeroo ammaa hojjetaa jira baay'ee ulfaata jechuudha maaltu ulfaata maaltu ulfaanne ka jedhumu akkuma viidiyoo argitanitti hojiin isaanii hundinuu ulfaata akkasii viidiyoo keessumaa irratti dhaabaa hama viidiyoo biraatti walitti deemutti nagaan naa tura like share subscribe godha please ijoollee keenya